kana nan bitate waajjirri irraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Raawutar jedhamti wifi maqaan wifi kana raawutariidha. Birrii 1,500 bitama. Kanaaf wifi kana yoo bitattanii nama 10 itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma nama 10tti wifi kun tajaajiluu danda'a jechuudha. Wifi portable wifi jedhamti tanqasaaqash wifi jedhamna. Innis bakkaa bakkatti socho'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko wifi kana yoo fayyadame teeleedhaa dhaqee galmaa'ee mattaawqaa haaraan bitatta. Kanaaf yoo birrii 5,000 immoo itti guuttatte kan waggaa tokkotti si guutu jechuudha. Unlimited jechuudha. Unlimited kan waggaa tokkotti guutu. Unlimited dhuma wifi dhuma unlimited dhuma jechuudha. Fayyadamuu dandeenya. Maal goone kan ji'a tokko bitatte jechuudha. Birrii 999 jechuudha. Kan ji'a tokko bitanne nama 5 nama 10 wajjin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana keessa keenya jechuudha. Siimii kamittuu bitamee kana keessa galuu danda'a. Siimii kamittuu siimii muramuu taanaan. Kanaaf wifi ni yeroo ammaa barbaachisaadha. Wifi kun wifi bu'aa qabeessa jedhama jechuudha. Sababni isaa nama 10 fayyadamuu dandeessa jechuudha. Kan 300 torbeetti soo bittes nama 10 fayyadamuu danda'a jechuudha.